Maltaati baddee maaliif baddee samoona baddee jirtaa jettanii samooni isin irraa baddee jira. Akkuma isin beektan hedduutu kana gorsitanii turtanii hedduutu akka munaa yaadda inni munaa lakkii akkasin ta'in warronnaan jettanillee hedduutu kana galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayya keessanii isiniin jecha anillee alhamdulillah galata rabbi nagaan jira. Samooni wallahi dursa video kiya kana like godha share godha subscribe na godha isin jechu barbaada haslala fuula kiya rabeessisa miti tikko ishena dhukkubeen ture haaluma saniif video akkitti hojjedhu dhabe dhugaa akkasii isin jechu barbaada hordoftoota akka kabajamtoota kiya kanaan isin jechu barbaada wanni isin jedhu kanuma fanbade warroonni dhuftanii keessan jajjabeessitanii maaliif online irraa badde maaliif video hojjechuu dhiiste warri jettanii kino kanuma fan isin irraa badde jechuudha. Alhamdulillah mawliti deebinee jira video guyyaarraa isin hojjedha inshallah. Ijoolleen hedduullee warroonni mana bittaa barbaanna warroonni meeshaa bitachuu barbaanna jettanillee asii achi abdii qaba. Isin jechuun barbaada akka video isin hojjedhu waan tokko maaliif namni waan asirratti isin galateeffachuu barbaada hunduma keessanuu akkuma liigalootti ka'umsa kiyyarraa qabdanii warri na jajjabeessaa turtan ilaa hamma ammaatiitti jechuudha. Dhugaa rabbi hedduuta kana galatooma baay'ee isin galateeffadha baay'ee isin kabaja. Maaliif namni namaaf qoricha namni tokko waan tokko laalee tiniin nama gorsa waan tokko laalee tiniin yoo namni tokko imaan tokko kaboo ta'e lakki fayyaa keetu caala fayyaa keetti jabaadhu malee keessan dhufanii namoonni hedduun keessan dhuftanii warroonni gorsitan jechuudha. Dhugaadha fayyaa waan ga'u jiru namni gaafa samuun isaa yaadu gaafa yaadu eegalu deemee dhibee itti ta'a deemee dhibee biraatti fida deemee dhibee guddaatti dhufa gaafa yaadutti gaafa cinqamtutti gaafa akkanumatti sim jettee boontutti fayyaatu fayyaa dhufa jechuudha. Iddoo kanatti wantoonni isin nagorsaa turtan hundumti isaatuyyuu wanna isin nagorsaa turtantu alhamdulillah rabbil alamin ammaaf garuu aafiyaa jira rabbiin galanne gahu alhamdulillah fayyaa qabaa. Kinoodha video deebi'ee isin hojjedhee jira isin jechuu barbaada. Iddoon keessan baay'ee koomentii babbareedaa na barreessaa turtanii warri akkasii isin galateeffachuu barbaada. Iddoo takka na galatooma ammallee baay'ee tokko isin galateeffadha. Sababni isaallee namni namarraa waa barata hiriyyarraa akkasuma akkanumattis jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na galatooma. Amma achi wantoonni darbee jira wanni kutee jira wanni kuteef hin deebi'u ka dhufuuf garuu ati cimtee waan tokko hojjechuun dirqama keeti isin galee. Kanaaf isin jechuu barbaada gorsi keessan anaaf faayidaa guddaadha. Akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Asirratti isinirraa waa hedduun baradhe ijoolleen hedduun keessan dhuftanii jechuudha. Jalattis koomentii babbareedaa barreessitanii jettanillee wallahi hedduu takka isin galateeffadha baay'ee takka na galatooma. Ulfaadha isin jechuu barbaada. Wanni asii achi deebi'u tokko jiru wanni boo'isu jiru wanni gaddus jiru isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya baay'ee tokko jechuudha. Iddoo isin qaba bakka guddaa isin qaba akkuma isin bakka guddaa na qabaatanii wallahi obboleettiin teenya takkalee wallahi munaa ani sila utuna mijay waa hedduun si ta'anan jette baay'ee tokko na gorsaa turte. Rabbi yaada muraada keessi haa guutu hundumti keessanuu baay'ee takka na galatooma baay'ee isin kabaja. Tokko keessan koomentii wanna gochuu hin danda'u koomentii keessan maqaa baasee dhahuu hin danda'u gaaf tokko mootu koomentii keessan baasee maqaa keessan inshallah yoo na mijaatti inshallah rabbi na haa mijeessu. Isin maqaadhe dubbachuuf isin galateeffachuuf hedduu takka yaada kiyya keessa jira. Kanaaf hordoftoota kiyya baay'ee takka na galatooma isin jechuu barbaada. Akkasuma warroonni meeshaa xalabachuu barbaadan meeshaalee galagaraa meeshaalee nama yeroo birraa kanatti meeshaan tokko illee qabsiisu wanni ganna keessa rakasa ture amma dabalaa deema.
kanaaf warroonni xalabachuu barbaadanillee meeshaa gara lakkoofsa kiyyaatiin ala hojjechuun dagatina ammaaf biyyoota barbaadan bakka barbaadan irratti isin geessuu danda'a inshallah kana isin jechuu barbaada wanni isin jedhu tokkollee hin jiru kana elo jechuun dagatina lakkoofsi kiyya asirra waan jiruufi buletin jannata kallee waa'ee meeshaa dubbatti na fakkaate haalli inni ittiin jiru ammaan haalli inni ittiin jiru meeshaan guyyaarraa dabala Itoophiyaa keessatti wantoonni hin daballe tokkollee hin jiru guyyaarraa meeshaan hin dabala wanni hundumtuu jechuun wanni daballe hin jiru waan hundumtuu hin dabala kanaaf namoonni meeshaa bitachuu barbaadan namoonni bifirraa kumsaatiin irraa deebi'ee algarraa soofarraa jechuudha diizaayinii barbaadanii lakkoofsa kee godhatanii na dubbisuu dandeettan karaa keessatti jechuudha yookiin immoo namoonni hojjechiisachuu barbaadanillee hin jiraa miti namoonni hojjechiisachuu barbaadanillee hojjechiisachuu dandeettanii isiniin jechuu barbaada diizaayinii barbaadaniin jechuudha kanaaf diizaayinii barbaadan hojjechiifachuu dandeetta isiniin jedha ijoolleen tokko ijoolleen maggaarajaa fa'as gaafatan jiru maggaarajaan hangam akka jiru waaqa isaa wajjinillee isin himuu nan danda'a kanas jechuudha amma meeshaan birraa waan ta'eef waa hunduu hin qaala bittanii kaatu dirqama keessanii isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya kanan isiniin jechuu barbaada kanaafuu jabaadha ammatti jechuudha meeshaalee bitanii kaachuun bareeda wanni barana bara dhuftutti hin argamu wanni ji'aatu yookiin wanni guyyaatu ni dabala isa kana ta'eef inshallah anga video biraatiin walitti deebinutti mooduyo like gochuu fi share gochuu fi subscribe gochuun dagatina YouTube immoo sa'aatii yeroo live gadurratti ijoolleen akkuma keessana dubbistanitti sagalee keen dhageenyu muna sagalee kan kee maal jettan sagaleen kiyyaa fi isheen hiriyaa kiyyallee tokkoma asii Itoophiyaa live nagalchuun hin ulfaata malif networking sirriitiin harkisu mucaatti hiriyaa kiyyaattochiseena isii kanallee hedduu takka galateeffadha nama jalqabarraa qabee waa'ee isii amma dubbachuu hin danda'u dhugaa rabbii haa teessu guyyaa tokkoon isin hojjedha hiriyaan akkamaan namaa taatu hiriyaan akkamitti akka qilee nama jibuutu inshallah video itti aanutti yookiin immoo isa gaafa monetize ta'ee sa'aatii guuttadhe isin hojjechuu hin danda'a garuu immoo ammaaf jechuudha viidiyoolee kiyya kan darban irratti deddeebitanii ilaaluun akka sa'aatiin sun dafee dabaluuf isiniin jechuu barbaada kan dagatina namoonni yaada qabaatan yaada keessan nu barreessa kun immoo tuyyuu komantii babbareeda barreessa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baay'ee tokko na galatooma